oduu gaddaa jira jechuudha. Oduu gaddaa. Sirni gartee dhandhaarrumaatu gartee okkotumaa jijjiirame malee sirni kan jijjiiramne sirni dheengadda Dambidoollotti ajjeesee haadha reefa gubbaa teessise sirni gartee dheengadda jira dhiira gudeechise aangumarra jiraachuu isaa waan kana isinii mirkaneessee jechuudha. Hedduu nama dhagayama, hedduu nama gaddisiisa. Oromoon ol baatee gaddeebite. I don't know. Rakkoo teenya tanaan naagaluu deebiita dhiiru maaluma taane sigale. Warroottan osooniin sagantaa kiyyatti hin seenne namni rabbi sodaattan dhiiga namaa fa'aa irratti sagaleen ta'ina. Namni rabbii tokkicha sodaattan dhiiga miskiinaa haganna qabu jiru irratti khaadiree ganna ku jira abiyyi quban qabu maarreen quban qabu warri jettan please waan kana fakkeenya tokkoon isinii kenna. Gaafa Lammaa Magarsaa Oromiyaa irra jiru poolisiin Oromiyaa maaliif ummata madayte? Maaliif ummata wajji jiraatte? Maaliif raayyaan ittisaa hundi jaalatame? Mee Oromootiif duuba deebi'aa ilaala. Waa hunda kagodhu hoogganaadha. Gubbarra hanga liqoombar milishaa ganda keessaa nama jeesutti sirna gubbarraa gad diriiree nama jeesaa jechuudha. Mee Lammuma Magarsaa laala. Poolisiin Oromiyaa dheengadda gartee ummata keenyaa wajji dhaabbatte. Ummata keenyaaf dhaabbatte. Gaafa lolli cinaasanii ta'u ummanni rasaasa dhiyeessaa fi bishaan dhiyeessaa fi kadhawwaame fuudhee haakimattiin fiigaa maaltu kas godhe? Hoogganarraa jechuudha. Hoogganarraa. Hin dogoggorinaa waan takkan dogoggorinaa naa isiniin jedhe. Waan kana laal jalarraa aliifirraa hanga wassalaami beeynaa jechuudha piippi. Abiyyi waan ta'e. Abiyyi nama afaanii baafatee sigale. Bar shanee tokko katti hiinee ummanni girgiriinu haa akkamta shanee kamitti hiitan jee nama dha'ee bar walgahii keessatti saxiin gootanii afaaniin ustanii kan poostiin goone kan hin dubbanne kan gabaasan galchine ichumatti saxiin gootanii nama jee sigale. Ni beekan warri horee jiddu galeessaatii fi kun hogginan jecha kana juu guyyama akka jee fi eessatti akka jee ni beekan jechuudha. Nama akkasiiti. Yeroo hunda liqoombar gandaatiin siinje khaadireen gandaa milishaan gandaa kana majjeesu hooggansa gubbarraatti kennameeni jechuudha. Kanaaf gartee political science nama siyaasaa gartee fixe ta'uun sin barbaachisu. Lammuma Magarsaa hadheen gaddaa kana laale. Poolisiin Oromiyaa tadheen gadda naman tuyin. Poolisiin Oromiyaa tadheen gadda mana laaqana hunda jaalala keessa hoggiisi mana laaqanaa seentee isin laaqana nyaattiin kafalinaa deema nuu kafale jee namni hundi lafaa ka'ee poolisii Oromiyaa irraa kafalu. Sigale? Poolisoota Oromiyaas kanuma dheengaddaa san arra hoggi sirni Shimallisii fi Abiyyi dhufu maaltu jijjiiramee jiyaati. Dubbiin hoogganamoo poolisoota. Dubbiin hoogganamoo milishoota. Dubbiin hoogganoota moo makalaakiyaa asirraa laalleeti dhaabbannee Abiyyi komachuu jirra jechuudha. Namni goosisaa jiru, namni gartee waan kana dhibbatti goosisaa jiru Abiyyi jechuudha. Abiyyi anamma duraan isinii dubbadde mootummaan miila sadii lafa dhaabbatti. Ekonomii, militarii, politikaal. Ekonomii fi politikaaliin Abiyyi harkaa kutee jiraan isiniin jemma dura. Abiyyi waraana qofaa bineensa madaa'e Abiyyi ganaa wanni inni jiraatuun millaacii qawwee isaa qofaan jiraataa jeetiin amma dura isinii dubbadde. Sigale kana dhugoomsaa deemu jira jechuudha. Waan inni amma dura isinii hime hojiidhaan fidaa deemu jira jechuudha. Kanaa booda inni gartee marii nu wajji marii hadhuu maarree marii hadhuu dhiisa bira kutee jira jechuudha. Abiyyi dursii hime ajjeesuun injifatamuudhaa jee. Injifatamnaan ajjeesu seene jechuudha. Ajjeesuun injifatamuudha kajee isaami. Ajjeesuun moohamuudha. Qorannee hiina malee hiinu kajee isaami. Qoratee hidhaan jiru ajjeesaa jira moohamee jira jechuudha.
jechuma sarraa gartee akka inni mo'ame akka inni gartee sirni kun xumura harkachuu deemu siif galaa jechuudha. Wanni gartee xiinxala biroo hayyuu biroo gartee girii kaahuu si barbaachisu hin jiru. Dur maal godhuu ture arra maal godhu jira. Kanumarraa xiinxaluu dandeessa jechuudha buliyyaan. Saniifuu ummanni keenya if qopheessa ani sinumaaniin jaa duuti tana caalaa as deemu jira. Nuti waan kana ni beeknaa isinitti iyyuu jira. Du'a kana caaluu as deemu jira yoo amma if dhaqqabuu baatte. Yoo amma haatee iyyitee if dhaqqabuu baatte du'a tana caaltu as deemu jira jechuudha. Sigale saniifuu if eeggadha. Amma gara sagantaa kiyyaatiin seena. Abiyyi gartee maaliif ilma Oromoo jenna. Oromoo keessaa bahee jenna. Qabsoo Oromootiin aangoo dhufe jenna. Oromoof dhimmama jenna. Oromoof saba biroo gowwoomsu jira jenneeti if gowwoomsu jira jechuudha. Nu gowwoomalee isaa miti jechuudha. Inni waan beeku dalagu jira. Inni aangoo isaa jabeeffachuu jira jechuudha. Sigale malee inni waa'ee nuti anaa fi ati asirraa wanyee waccisiifnu kana qubaa hin qabu jechuudha. Kan nuti ilma Oromooti, goota Oromooti, eessa dhalate, maarra dhalate jennee nuti haasofnu kana irraa quban qabu jechuudha. Abiyyi jechuun nama Oromoodhaaf dhiini tokkotti hin dhagahamu. Wanni takka Oromoon duutee mee ibsa tokko kan inni kenne as kenne. Gadda tokko kan inni ibsate naa himi. Mee gadduma tokko akka mootummaa naannoo Oromiyaatti illee akka federaalatti illee mee gadduma tokko kan communication ibsate naa himi. Gaafammoo namni kursiisaa tuqe. Baandaa Ijiptiiti, baandaa Eeltiraati, baandaa Soomaleeti. Gaafa kursiin isaa tuqamte qiyaamaa ta'a laalme. Nama kursiisaa malee du'a namaa kana irran kaayyatin asumarraa sii galaa bar. Hujuma isaa sii galchaa bar. Adeero. Xiinxala biroo sin barbaachisu bar. Keessattuu hagayoon lammiin biroo duutellee warri soddaasaa du'ellee wanna gadda ibsatu mee takkaa guyyaa Oromoo mataan murame ibsa baasemu. Guyyaa arra gartee mucaan xiqqishaan haadhaa fi abbaa ijaallaalchisanii mataa adda facaasan ibsa baasemu. Gadda tokko takkaa ibsateen beeku jechuudha. Oromoon du'uun, buqqa'uun, gidirfamuun, Oromoo dhabamteetu, Oromoo laaffatte, Oromoo caccabte. Sigale Oromoo gandummaa wal qoodde, amantii wal qooddee caccabtee daaroyteetu aangoo Abiyyiitiif barbaachisa jechuudha. Oromoo humna dhabde, hayyuun keessa afaan qabate, keessa baqate, tujjaarri hundinuu eega abbootii garaa sigale tujjaara silaa sabaaf yaadu saba gargaaru hunda eega biyyaa baasee saba caccabse. Oromoo caccabteetu Abiyyi fayyadaa caccabsu jira jechuudha. Sigale caccabsu jira jechuudha. Ni caccabtamoo ni cabsitaa sansiib beekaa jechuudha. Ilma kiyya maarree kiyya miitirqishoo kiyya waan jaamu kana gubii gati. Gubii gati wanni ilma kee jaamu jirtu adeero. Abiyyi nama ibsa tokko si hin baasiniin siin jee gadda kee si wajji ibsachuudhaaf. Aangoo isaa tiifachuuf aangoo isaa gartee qarqaran ayyaanaan baga isin ga'e jechaati bar mee asiyaa waan takkaa isinitti hin bahiniin isinif baasaa. Ayyaana durooyiniin eeguu deemaa jee hangam takka lallabu jiramu nama sodaachisuu bar. Akka namni mirga isaan gaafanne, akka namni gartee mirga isaan falmanne, akka gaafii takka ati gaafachuu hin dandeenye durooyiniin mataa dana facaase jette. Propaganduma oofu jirammee laale. Ayyaana cuuphaa ka addeemu kana durooyiniin eeyinaa jechaan jirani. Isaan ka isaa yaachisu namicha ka isa yaachisu dhimma kursiisaa malee. Oromoon duute, dhabamte, beeloyte, buqqaate, gudeedamte dhimma isaatii miti. Ifiifuutti bashannan. Booha Oromoo kana injoo itti godheen. Wayinni nuuf gadda, wayinni nuuf maarree taajaan. Sigale. Inni booha ati boochu kana. Booha ati boochu kana. Rakkina ati rakkattu kana. Cinqii ati keessa jirtu kana. Isaaf gammachu. Isaaf raahaadha.
ammani eeyda xiqqoo booda yoo inni gabbee gammachuu isaa ibsate misooma jee maarree jee sigale wadalloota walii qabate kana wajji iyyaa raasaa keessan deemin akkanuma naa eege karoora inni kennee galmagaa jira jechuudha. Mooraalii saba tokko huggii cunqursuu deemtu onnee cabsuu deemtu sigale mooraalii isaa dhooytaa jechuudha. Dura mooraalii maal godhe hayyoota keenya adda hiree jechuudha. Walirra nu bobbaase anarraa eegalii badii tana keessaa qoodaan qaba. Walirra nu bobbaase eega nuti wal ajeeffanne booda sigale kaan hidhee kaan aree kaan bakka haraan isaa bal'atee jechuudha. sigale kana hunda ittiin siru fuuta kan mo'achuu dandeenyu kan injifachuu dandeenyu kan saba keenya haadha teenyarraa harmee teenyarraa imimmaan haquu dandeenyu sigale tokkummaa qofa marroo fi jaawar yoo arra dubbiin tun hin tokkoomsin taayyee fi lammaa yoo dubbiin tun hin tokkoomsin jara kana hunda yoo walitti fiddee dubbiin tun hin tokkoomsin dubbiin isaan tokkoomsitu hin jirtu jedhu. Ijjimma jarumaan gahana laal. Afranuma kana kan siidee kana manguddootaan dhiisi du'aa goonaafi. Dhiisi sigale du'aa goonaaf gana. Sigale joolleen qaroon amma walitti dhiibuu qabnu dhiibbaarra godhuu qabnu sigale joollee tanaa jechuudha. Kun addunyaa irratti dippiloomaasiin kun millaachi isaatiin kun beekumsaa fi dhageettii dandeettii isaatiin abiyyi fuunfannoon ga'u jechuudha. Dhiibbaarra goonee sigale ummata kan nama tokko ilkeen takka jirtu waaciniin haame sigale tabakka takka jirtu waaciniin adda addaan namni shirshaaroon hoogganaan fedhe akka isin hin bitan shirshaaroodhaan hoogganaan fedhe akka isin hin bitanni kabajaan isin gaafadha jechuudha. Abiyyi jechuun nama irra si kaayyatee miti adeemu. Ani rumaan sii deebi'a. Waa takka sirna kana nuti laala mee nuti keessaa yaanaan amma laali mee waan qorqorroo asirraa dulloota mataan akka tokko ta'e gartee kadaayibaraan tattaa'u ka asirraa iyyu malee waan maraattu haasoyni siituu jalqabaa fi dhuman qabne malee sigale mee piippiin dur nuti kasi nyaggoone sagantaa baafnee fi sirna diriirsine sigale kana sagantaan teenya jenne lafa kaayyenne tiisan as kennadhaa jenne itti dhaadan mee piippiin suneesii jirti piippiin numaa bar sigale dhugaan siimaan piippiin aanaa taayyee hangaasaaf zaaset mee isa jirti natin yoo jiraatte as baatee morbitu sigale waan talkaashaa gartee mataa miilaawuu dubbii siituu gartee irraa quban qabne tanaatu gartee waan ifii jirtu ifseete amma kan jirre barraani ummata fixu seente ummata fixu seente mana oromoo diigu seente sigale maa mana kana diid aboona mee kunu ilmaan kudhan qaba ilmaan 20 qaba qorqorroo takkittiyu namni ma bitachuu hin danda'u jireenyi qaala'e waan namni walirra kaayee bite tana mana namni biyya arabaa amata 15 20 ol taa'e tokkichaatti ciccitee jaarrate kana diiga dhufe aboo mana kana maaliif diida hoggii ati jette hoggii mana kana maaliif diida ati jette isin amma waan mana kana diiguuf hin beeku hin beeytanii dhaloota ama diidan booda dhufuuf galaaja amma wanni kabajaan abiyyi gaafan akka sheekka abbutatti illee wanni kabajaan an gaafan guyyaa dhaloonni ama diidan booda kawaan ati madalaydu si beeku sun dhufe aangoo irra deebita amma aangoo gadhiisi dhaloonni kun aangoo afaan keetuun beeku sigale wanni ati dalaydu kun hin galuuf nun galu wanni amma wanni inni sigale wanni inni gartee magaalaa diiguuf magaalaa xixiqqoo hararraa tana hunda diiga sigale gaafa ama diidan booda isinii galaa ama 25 booda isinii galaa dhaloota dhufuuf galaa siinja guyyaa dhaloonni sun dhufe kasi understand si godhu sun wanni ati gootu gartee
galuuf sun dhufe aangorra deebita please amma dhaloota kanaaf hingaltuuf hin dhiisi aangoo gadhiisi sigale aangoo gadhiisi hayyoonni keenyaas dhaamsiniin qabu wanni arrattaame oromorra taamu jiru kuyyoo sin tokkoomse yoo kun dhiibee walis hin fidin sigale bu'aan isin eeydan gartee I don't know naangalu ummanni keenyaas rooroon sirra deemu jirtu kun hayyoota keetirra dhiibbaa gootee yooniif gartee sirna kana karaa xumura ofirraa achi dhoofin guyyaa wanni takka sii galu hin jirtu jechuudha guyyaa wanni takka sii galu hin jirtu jechuudha saniifu ummata kaan manarra diigaa mana malee hambisaa asii masaraa Teediroos dhaqee waa waggaa dhibba qaalicha du'ee jiru sigale qaalichi du'ee jiru sa'a tanatti masaraa Teediroos haarayomsu moo sigale paartii fi haarayomsanii gartee taa'anii istadiif godhanii eeysa kufne eeysa kaane eenyu wajji mari'achuu qabna eenyu dha'uu qabna sigale eenyu wajjitti fufna eenyuuf keeysaa baafna yaani sa'aatii paartii fi haarayomsanitti inni ganda keeysa deemee masaraa haarayomsaa jechuudha Khadireef kaabineesaa kana ajajatti dabarsee mana miskiinaa diisisaa oola jechuudha mana dila Oromiyaa keessa akka diigame kana baay'ata kamiin jaaruu deema biyyattiin doolaaraa udhabdee gaazaa galfachuu dadhabdee jedha haya isaa fiddee biyyattiin tudispaaltii godhutee isa karaa kana isaa fiddee beenyaa ummata dila kanaa kafaluu teesse sigale hoggi ati kana hunda gaafatte ay isiniin galu yoo eenyuuf galaree eeganuun galle hoggi jaaniin nama waggaa 20 booda namaa gala hay nama arra taa'ee ummata arra gubbaa taa'ee nama waggaa 20 bulchu barbara ajaa'ibaa keessa seenne bar mee qaalitti jinnittiin heerume jettu sannu gaafadha amma wanni kanaa jinnoota keessanii jirtii jaa sigale wanni ma Oromoo mudate tun nama arra taa'ee warra maddiidamii bulchu jiru osoon arra dhumu jirru osoon beelti nufitu jirtu osoon buqqa'u jirru osoon gudeedamaa jirru sigale ay wanniin anarra godhu kun teessanii miti tanama waggaa 20 boodaati sigale mee hoogganaa ummataan akkana jiru kun beeki tuffii ummataati dhugaan siiman tuffii ummata kanaa qabu maal fiddan maaltu dhufa maal fiduu dandeessa jechuudha ani duriin sii hime sigale duriin isinii hime miskiinni quufe rabbiin aboojaa lal bakka inni addunyaa tanarra beekaa jira isatti fakkaatu baquufeemi akka intala nugusaa sani gartee ummata beelee hiriira bee jennaan keessa nyaatanii jette amma inni quufee jira hay nageenyi hin jiru jettanii isa jaabar innimma rakkinni isaa guddaan jaawarumaaf deebii kennu jira jaawar dheengadda maal jeeni finfinnee bichaa bulchuu jiranii utaalee qe'ee naannoo Soomalee dhaqe bar waraanaaniif marsee yoo kaameraa achi qaban bar waraana qofa dilli bar ummata fakkaatu sun jalli shugguxii bar sigale jalli shugguxii bar cufti siyaa'ee bar ummata ayyaa'u jira jee inni siyaa'u masaa tana hamma ta'u ummata yaani ijoollee lamaa sadi ijoollee Kaadiree tanachi dhaaba ijoolleen tun ililliidhaan afa ijoollee osoon inni dhufin dura leenjisan akkatti afaan oriituu fi akkatti afaan bantuu fi akkatti ija keessa laaltuu waa hunda duraan leenjisanii fixa sigale akkasitti fiishka afuufaa foggi inni chii dhufe boo bakka ijoollee ummataatiif ummata afaan oriyaa sigale maraataan keenya tokko faana asirraa taa'eeti sigale akka inni godhatu namichi kun addunyaa birorraa haasa'u jiramu Itoophiyaa namni arku jiru tanarraa haasa'u jira jettee hanga si ajaa'ibsiisu takkatti sigale saniifu obboleeyyan kiyya namichi laal addunyaan amaddii dambooda dhuftu bulchu jira jechuudha mee warruma bilziqinaa guutuga isiniin galuu siin jaabar
amma biyya tana laal magaalaa xiqqoo karaa xiqqaa tokko diiguudhaaf miliyoona meeqa si barbaachisa baay'ata ramadu qaba sitiin maallaqa hanganaan lafaa qaba jechuu qaba hanga caffeen deemtee murtooytu wanni takkan diigamtu jechuu bakka inni Ameerikaa dhufee biyya bibbireedduu tan harke mana fokkotaa kana hunda gartee wanna harkaa diigaa mana fokkotaa san keessa beeki doktaraatu ciisu jira profeesaraa ciisu jira khaniireedha ciisa ciibsite sigale khaniireedha ciisa ciibsite sigale santu ciisu jira beeki ilmaan 5 10 torba 8 9 kana wajjichi keessa ciisaa jechuudha amma mismaara tokko bitachuun danda'u doktara mi profeesara mi waan feetete yoo gartee gaangistara abiyyi khasaamu kha ummata hidhee gartee qotee bulaa yoo hudhan ziqee albaa hudhaajee hudhaatti gallakkisee qotee bulaa albaasu jiru kana yoo taate malee mismaara tokko namni bitee mana jaarrachuu hin danda'u sa'a akkanaa keessa dhufee fooqii ichi diigee biqiltuu dhaaba dhufe sigale biqiltuu dhaaba obboleeyso hayyoonni Oromoo please hayyoonni Oromoo ummanni isin eeggachaa jira ummanni isin abdachaa jira sigale walikoota malli maalii waliin jaa erga ifi wal shukumtan hulaa cufattanii wal shukumtan booda sabaa sablammi eenyu dabalannu qabsoon teenyatun saffisaan bineensa kana xumuro gootiyaa wal mari'adda eega teeysanii fixattan wal shukumtanii boskii taatus wal loltanii eega teeysanii fixattan booda gabbaha eenyu hammannajaa sigale ichi keessa fixadda please roadmappi qopheessa sigale waan kanarratti gartee addunyaa guutuu harka qabdan amma jaawar gartanii jirtan manguddoo Awurooppaa ta'an gurra nama buuftee aangurra nama keeysu tana guutuu isi harka qabaa jechu wajji deemee wajji haasa'u ture sigale maalumaatu bakka gartee ol jaanii fuudhuu tanan nu danqa maali qiyaamummaan Oromoo qabate sirna kana xumuratti godha amma naannoo Oromiyaa kuma duraan dubbanneen fannoo moohuun dandeessu fannoo yoo moote yaada moohii takka akka fannoon si gadi yaane daangaa Oromiyaa irra cufii gaafaan anju abbichuu baamala kawayyaan ekkas godhee fannoon fuun fannoo geessiifi kawayyaan ekkas godhe aboo fannoo fi wayyaanee jechuun birgeedii biyya buqqaatee si gayyaatu durooyin infirraa dhorkite san gubbaadhaan eeltiraan nu gargaaruu ture sigale Soomaleen nu gargaaruu ture bari sin keessumaa humbeeyte wohuma abiyyi jechuun bar nama iskriinarra akka aktara taphachuu jiru malee duuba nama taphachiisu jira warri taphachiisu jiru sun tokko duuban jiru sigale nuti tana beeynaayi himmootu karamarii wanni jechuu eegalleef maali aktaroota isa duuba isa taphachiisuutu sigale hayyoota isa duuba taphachiisu cuufa caccabsee fixee jechuudha hanga biyyoota ollaatiin baatutti mana keessaa eegale hanga biyyoota ollaatiin baatutti guutuu namaa caccabsee fixeeti fannoo tana mootuu taa'i guyyaan anjuusan haay nama wayyaanee waggaa 100 biyya bulchuuf karoorfatte mooheetu amaara yoo illee distii waliin dhawan ka'ee horii humoo dhaba yaaboo ati dubbiin si harkaa baate maal taate faayida dhabde dachi dhabde bara dhabde naan jiru ture la hoolaan abbaan garaa kun garaa maafi bakkuma ciisuu fi garaa isaa qofa yaadu kun sigale namni barga garaa osoo hin taane dhaloota dhufu osoo hin taane nuti kanaafi ka dhufuufis bari yoo dhaloonni kun jiraate wanna wal godhe dhaloonni dhufu dhalataa bara ay hoggii kana lafarraa xalayde dhaloonni waggaa 20 booda eessa jira amarraa eegalanii bar amarraa wal fuudhuu eegal bar namni isteeppiidhaan dhaloota dhufuu malee dhaloota waggaa 20tiif hay kun yoo wal fuudhee wal horuu baate sigale mee adda baasaaf dhaloonni kullaal yooniif kun wal horuu baate
gartee dhaloonni itti aanu ka waggaa 20 booda kan jira so gaafaanan akkas juun fannoota namoowwan hin danda'amu please gaddaapuu joollechi geessitee fichisiisuu deemta ani boo khoofiyaa diimtu takakkasi gajjallise khee olerg azaaba keessa buuftee jiran amma baqatanii boo'aa sigale makkalaakee amma gaddachaasee naannoo Oromiyaa marsiisuu deema jechuudha maaliif waboon karaa Adaamaa kana hunda jala loltee karaa Jabuutii asseenu kana hunda cuftee daadar keessaa jirti sigale Shawaa lixaatii kana hunda kaaba kibba kana hunda keessaa shorar keessaa jirti sigale inni duraan maal godhuu barbaade waboota nagartee milishaa gandatti itti ijaare mootummaa gandarraa jani bar gandarra jabaachuu qabna jechuun nama ganda keessaa waboo nyaachisu qaqqalu nama ganda keessaa wabootti gartee midhaan kennu sigale akka arra godhan kana gartee mi akka arra godhan kana godha je'eeti ajaja gaddabarsee wanni sun hojjechuuf diddee amma maal godhuu deema makkalaakee Finfinnee qofaaniif marsuu deema jechuudha afaanin maal jam makkalaakee dadhabe moorad deebifna hafuura fudhatu minaamin siin jensi maal mooraan itti deebisan hin jirtu sigale Finfinnee ifi marsuu deema jechuudha maaliif karayyuun itti ol deemaa jira jechuudha biiroo keessa itti as deemaa jira karayyuu itti sosso'aa jira jechuudha ilmaan sabaa sirriitti itti sosso'aa jiran soo saniifuu awwannin isiniin juu dhumaatiin ganaadha amma Harargee keessa maatii Harargee lixatti maal godhan deengatti maatii nam sadii bakka takkatti hin finne bakka ilmoo dhalattee baatii 5 haadharra dhawanii hin finne hidhamee maarree ta'ee siin jedhan eenyu hidhame maqaan isaa eenyu footoon isaa mee yoom hidhame sigale eega hidhame mana murtii dhiyaate hin jiru kijibaa bar namni hidhame hin jiru sigale Harargee baatti kas dhawu jiran ummata Arsii keessatti Wallo keessatti Wallagga keessatti ajjeesanii sirnuma kanaa beek haree ifarra teessisun sigale saniifuu ummanni keenya kana hundaa ulaalee xiinxalee maaltu deemaa jira eessarraa kaanee eessa jirra eessa deemnaa iflaaluu qabdanii jechuudha manaama gartee bilicii kanaan dagamtanii bilicii waan dhumaati sigale biliciin ta Los Angeles hin caaltu Los Angeles dheengadda jannata addunyaarraa fakkaatu amma daaraa ta'ee taa'u jira sigale bilicii jechuun sanum biliciin inni tarrisu kun rabshaan takka kaanaan hin jiruun siin jedhe mee waan takkaan isinii himaa muhamma bilicii irra dhaaban kana muka akkasii Finfinnee keessa dhaaban sanni beeytanii eenyu ko kontiraata fudhateef Adaanech fichisiifte beeytu Amaaruma arrabsan kana jechuudha mucaa Amaara Oromoof kontiraatan kennu ifaa san ammoo dizaayina isaa eessatti hojjechiisan Chaayinaatti hojjechiisaniiti sigale dizaayina isaa ichitti hojjechiisaniiti kammoo muka indirra dhaabbatu kana guutuu kontiraata fudhatee itti tujjaaromee itti haftaamii ta'e warruma isaan gartee si dhufu jira maarree si dhufu jira yaani kana kontiraata isaanii fudhatee jechuudha Oromoon hin fudhatu abbaan feete na kijibsiise yoo isin wanna jechuu baattan amma qaawuni maawu eenyu kanatti hime waan beektaniif hin xiqqoo sodaachuu jira malee wal nyaatu duraan bartanii nama san nyaattan jeetiin sodaachuu jira malee mucaa Amaara maqaasaatiin beeka ama khafite sigale Amaarri fidee dalagachuun rakkoo miti na biratti garuu kijibuu akka nama sabaa kanaa yaadu akka nama sabaa kanaa dhimmamu akka gartee Jaawarfaan Amaara kanaa wajji wal tahanii gartee mootummaa ummanni isaanii aangorra kaayyate mootummaa Oromoo dhimmamtu mootummaa Oromoo deebisuu deemtu mootummaa Oromoo har'a fudhachiisu jirtu mootummaa Musliimaa har'a fudhachiisu jirtu Masha Allah akka waan gartee san aangorraa kaasuu deemanitti waan ibsaniifin muka dhadhaabbatu kanuma inni bilicii irra kaa'e kanaa namni fide jaruma komatan sanii beeki gartee importii fi outportii keessa eenyu ka jiru
tujjaarran biyya sanii keessa taapteeni tokkorraa hanga 10 lakkaa'e Oromoon takka keessa hin jirtu. Ekonomii biyyattii namni to'ate isaan. Ammoo inni as deebi'eeti kana hunda isaan harka geesseeti qawwee miliyoonaan hidhachiisee raashina haadha Oromootii fi abbaa Oromoo kana qix godheeti maallaqa irraa guuree raashina bitee chitti ol ergaa jechuudha. Aboo raashinne isa deema makalaakiyaaf deemaa barsiin jedha. Makalaakiyaa ma sigale fannoof deema sigale. Fannoodhaan ammoo dawwalaniiti bakka kanatti fudhadhuu jedhaniin maal rasaasaa fi nyaataa fi yoo xiqqoo duraa irratti karaa bananiitiif Gondar dhohitee barfannoon jedhani meeshaa hundaa walii qabattee qottii jechuudha. Akkasitti isaan Oromoo masruufsisaati humna isaanii jabeessaa sigale yoo barbaade isaan gootaati asii hanga jijjigatti lolchiifadha jecha sigale ammoo si maal ja hay fannoon si dhufu jirti bar si haa fannisu abbaan fed shayxaanni yoo dhufe namicha kanarra wayyaadha. Shayxaanni gartee addunyaan guutuun afaan beeytuun amantii beeytuun salaattee firraa kadhachuu jirtu hon garta yoo dhufe namicha kanarra wayyaadha sigale saniifu ifii gartee humnatti godhaa gaazatti amma wantaan ani isinis haatile takka yaadattani isini bari yaadatta waan ani isiniin joogana sigale fannoo Wallagga keessa jaaramte jansa qawwee dhiisuu fi deema an information clear arkadheetiin isinii mee beek waan san wanni sun ichuma dhaamte gartee mee eegan Allah fi waraabe boota mee amma namni dubbatu ni jira fannoon ichisa soote ni jirti maaliif abbaa hoggisuma yaabo rabbii ji ummata Oromoo fixuuf deemaati if kenni gabbay dubbadu naan jansi yale clear mee waan san amma dhageessanii fannoo Wallagga jirti maar Amaaraa fi gartee warra gartee Amaaraa ozoon hin ta'in warra ifi ergatuuf qawwee dhiisuu deema mootummaan naannoo Oromiyaa qawwee raayinaan jenne akkami qawwee jararraa hiitanii Oromoon ammallee dhumne ammallee cabne ammallee lafarraan buqqaane sigale ammallee humna qabdii dandeeyti qabdii dhageeyti qabdii akkamitti Oromoon duudiin cinne qawwee jaraanan itti hidhachiisarraa hiitan jeeti Shimallis Faatti aaree jee isiniin himneen karaa kamiin dhiifnaaf jennaan pilaana gartee fannootu Wallagga jaaramuu deema jaa karoora san namni tume isaa jechuudha. Karoora san saaxilii je jaan information clear isinii kenne wanni sun ichuma dhaamte gartammoon gara sigale ichuma dhaamte barfannoo Wallagga jaaramuu deemte marreja isaan duraan oogisuuf kaanii jechuudha sigale nuti hoggii isa jala tattaa'u jirraa hoggii isiniin jennu afaaniin miti hojiidhaan sigale hojiidhaan tadhumaatii teetii taniin amma siyaasa utana cleariin siyaasa jira gana makalaakiyaa si gajjachaasu jira sigale milishaa fi makalaakiyaa waltaraa si dabranii si fixuu ta'an dhumaatiin ganaan siin jira yoo hayyoota keetirra dhiibbaa gootee akka isaan tokko tahanii sirna kana xumura sirraa godhan hin goone yoo teesseetuma siyaashaan gullitti boohichaa qofa ol ergaa oolte boohaa oolte dhumaatiin teegganaadhaan siin jiboo sigale waan bineensa kana dhawaa hundu waboo jabeeysi adeero waboo jechuun humnateeti jaawar jechuun sammuuteeti taayyee jechuun duydakeeti lammaa jechuun harka keeti kan wayin qabdu sigale hayyoota kee qindeessi jabeeffadhu dandeettii isaan qabanii hayyoonni keenyaas waliin baqatina wanti nu hunda geessi sigale isin hunda geessi goggo meelaala ummata hayyoota naannoo biroo kana faa seenaafsisanii bira sigale fannoodhaan nu afeeraa jedhaniin doktoroonni piroofeesaroonni maali hayyoonni keenya hoo waboodhaan koottaa hayyoon teessan takka sigale walit dhuftanii bineensa kana xumura godhuun dirqama saani tokko dheedeef sigale marga fixuu hin danda'u namni tokko hayyuu ta'eef waa takka fiduu hin danda'u gowwaa hodhayyoo waliif fidde sigale
loon hoolaa dhibba tokko kan leenci tokko hoogganu moo leenca dhibba tokko kan hoolaan hoogganuutu injifataa yoo siin jaan amma hunneen waa takka hoolaa hoogganaaf bibii jechuun natin qawwee fi waan isin lafa dhiittu kan nuti keessa beena waa takka kana waan takkatti hin hisaabin sigal damo gari asii bucceen koo keessa qaatise maaliif waan isaan OBN fi maarree kanarraa lafa dhiitan kan bakka mootummaatti fakkaatise wanti adeeroo game is over wanti harkaa kuttee jirti sigal namichi madaa'ee jiraan siin jeganaa millaacumaan jiraata hanga jiraatu millaacii kana gabaabsu qabda akkam godhuun raayyaan ittisaa kun ilmaan keeti obboleeyyan keeti qunnamuudhaan dubbisuudhaan sigale amaarri kamii raayyaa ittisaa kana ifi qabe dubri amaaraa bibiriidhaan indazaa ነው አንተ ሙልጌታ indazaa ነው jetti laali bira keeyse bakka inni fannoo irraanfatee asii tigistii fi masgaramii wajji samiddu ay godhaa olaa jechuudha sigale mataadhaan dalaguun gartee makalaakiyaa kana ifi qabdee obbolee ijoollee teenyaa bar sigale ijoollee teenyaa bar namni gartee diinan godhattu fi qabda nama PPS jiru fi qabda qawwaboo keessa jiru fi qabda nama kana gartee qabsoo teetiif firee heddummeessaa diina xiqqeessaa deemtaa jechuudha fannoo fi qabda sigale waliin dumaa jirraa waliin buqqaa jirraa sigale waliin rakkachaa jirraa akkuma nufitu jiru kanatti amaarri dhumutti jiru amaarri mee naa himi mee amaarri dhumutti jiru dhugaa dubbachuudhaaf akkuma nuti dhumu jirru kanatti osoo dhumu jirru maalii jecha wal jibbina kan ufitu san firraa jeesuudha malee so sabni keenya dammaquu qaba inni amaara hanga tokko ibira kaaye Daani'el Kibret ibira kaaye maarree ibira kaaye kana wajji sifita zamana khaaseen Daani'el Kibret irra shayxaana sigale Daani'el Kibret jechuun shayxaana guddaa irra guddaati zamana khaaseen qabsaawaa uibar qabsaawaa bar mirgi sabakhiyaa eegamu qaba mirgi amaara eegamu qaba jee qabsaawu jiru mirga saati jechuudha sigale ati khamirga kheetin kabachiifattu zamane khaasee jibboozuun hin taane zamane khaasee caalaa jabaa jaarrachuun ni qabdaa tokkummaa isaanii wali dhiibuun sigale wali dhiibuun tokko tahaa sigale tokko tahaa naqoota wal dhageeffadhaa jettee hayyoota kee walitti oofuudhaan sigale arra silaa dhiibbaa gootee lammaa gabbaafte addunyaan guutuun Itoophiyaan si jala hafti hanga inni jaalatamu hanga inni dhageettii qabu hanga inni beekumsa qabu hanga inni ijaaruu danda'u sigale jarreen nana waliin dhiibisiin juu kun amma ijoollee marroo fi taayyeen faan ijoollee wajji baratte ijoollee garaa wal beektu jaawarii fi lammaan hanga wal jaalatan ni beektu sigale bar nama waliin beeyne khaabaa khibbaa waliin dhiibisiin jechaan jiru san gubbarra lammaan hoogganaa taayyee ture nama wajji dalagee wal beeku sigale ati dhiibbaarra goonaan namni kun gartee duraanu akka gartee wanni wal qabata malee sigale amma maal je'aniiti namni gartee garagara yoo ati hey jetteen duraanu morma wal beeku jechuudha sirbuma qofa eegalu malee mormi qabeeku wali sirba jan sigale duraanu morma wal beeku jechuudha marroon as bahee maal je taayyee jechuun nama akkana je amala nuti taayyee irraan beeyne bareedaa hunda nuyi mun ture maaliif warra wajji ture warra wajji qabsaa'u ture jechuudha sigale warra wal beeku jarriina walitti gartee tokko goone fuula duratti harkaanfannee bineensa kana xumura haa goonu kan isin jechuu jiru saniifuu nama jaarameetu gartee sabaafillee sagalee ta'a nama jaarameetu gartee firii yoo dhuftellee firii san fudhata pipiin maali fudhattee wanta waan jaaramteef mee pipiin jaawar caala qabsaa'e abiyyi meenaa abiyyi wannitti muummicha ministeeraa ta'uu danda'e jaawar caala dhageettii qabamoo jaawar caala hayyummaa qabamoo jaawar caala political science ta'emoo maali
waan ijaarsa qabuuf sigale qeyroo Itoophiyaa akka qalabatitti jaawar harka kaayyate san wanni harkarraa baasee harkasa kaayyateef maali waan ijaaraminsa keessa jiru jarri kun ijaaraminsa keessa naqu qabna ibarra goone sigale waan kana mariif dhiheessu waan safaataa miti wanna naasuuf jiru sigalu qabdi duuti itti fufti duuti tun akkatti hin fufne yoo kan barbaaddu taate ijaaram namni kun sirna isaa malee irra sin kaayyanne siin jeetiin jira aangoo isaa malee kursii isaa malee ati feetu du'i feetu nyaadhu feetu dhugi dhimmi kee isa yaachisu hoggiitti tole keeti mana ati gartee sadaqaa kadhattee as ceetee kuulii jaarrattee gartee ilmaan gubbaa qorqorroo lama keessa dhufee diigaa jechuudha dhufee diigaa jechuudha maaliif akka namniif jibbee bakka raayaa ukuun dhumu barbaada jechuudha ilma namaatiif huumaanitti wanni jaamu isa bira hin jirtu huumaanitti wanni jaamu isa bira hin jirtu sanuu eeba haadholeetiin hin ijjitaa haadholee boochisaa ilmaan asirra kaayyattee mimmaa kana xururrachaa haadholee karra yaatu sana meelaala amma jaarsa tokko faan garree kan jaawarra poosti godhe ilmaan kiyya gaastirii keenna jira rabbi kottu bahe ija diimtuu garsiisaa hawaasni yooniif ija diimtuu garsiisan malee kabajaa namaan kennu hawaasa ulee bareejee namni leenjii kenne isa namicha kana ifi afaan dhooyfateeti akka nama humaan balleessini taa'ee gartee harka hofa keessa kaayyate akka miskiinaa godhata sigale bar nama dubbiin ajaa'ibaa galteefi bada sigale garuu filima dafee namni jala dhaqqabu kana taphata sigale soo kana hunda diraamaa kana hunda ummata keenyarraa seenaa godhuudhaaf ijaaramuu qabna jechuudha ijaaramuu Oromoo qofa osoo hin taane ifiif qopheessinee sabaa sablammii wajjillee dubbisu